Hayyan dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa jirtanii warreen miidiyaa jala dhugaa irratti nu hordoftan dhufeetiin jira barnoota haarawaa isinii qabadhee barnoota guyyaa har'aa kanallee haala gaariidhaan isin barsiisa isinillee sammuu keessan ija keessan qoradhaan dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Duraan dursee warroon haga har'aa chaanala keenya kanaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaan notification bilbilaa on godhattanii barnoonni yeroo yeroodhaan gallakkisu akka isin jala hin dabarre kabajaan affeeramtanii jirtu. Okay, barnoota guyyaa har'aatitti yeroo isin dabarse barnoonni guyyaa har'aa ani isin barsiisuuf dhufe maalidha yoo jettan namoonni hedduu hattuun isaan rakkisee waan jiruuf yookaan bilbila kiisii keessaa isin fudhachuudhaan yookaan boorsaa keessaa isin fudhachuudhaan yookaan yeroo isin karaa deemtan kiisha keessaa isin fudhachuudhaan hattuun wanta kanaan kan isin rakkifte wanta kanaaf fala kan ta'u qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Haqa xumura qophii kiyyaatti na wajjin turaa wanta kana irraa barattuun isiniin jedha. Appilikeeshiniidhaan dalagama wanti kun appilikeeshinichi har'a ani isinii qabadhee dhiyaadhe kuni maal jedhama? Anti theft alarm jedhama. Anti theft alarm kino deskitooppii fuula silkii kiyya irratti ka argamu kana anti theft alarm jedhama. Lafti inni itti argamus Play Store yookaan App Store dha. Play Store yookaan App Store irraa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkaataa itti fayyadama isaas isinitti agarsiisa. Seetaap isaa hunda baneen isin agarsiisa. Na faana bu'aa. Yeroo banamu haala kanaan isinii banama jechuudha. Anti theft alarm jedhee haala kanaan haala kanaan erga isinii baname booda wanti isin godhuu qabaattan seetaappiiwwan as gubbaa jiru kanan gisee tokko isin argisiisa. Duraan dursitaniitiin wanti isin gochuu qabaattan bakka seetingi jedhu kana seenuu qabaattu jechuudha. Bakka seetingi jedhu kana erga seentanii booda seetingii isin sirreessisantu jira. Mee walumaan haa sirreessinu seetingii seennee jechuudha. Seetingiin haala kanaan banama. Erga seetingiin haala kanaan baname wanti isin sirreessitan sound bakka jedhu ni sirreeffattu. Alarmi toon kan jedhu ni sirreeffattu. Alarm sound jechuun sagalee akkamiitiin akka bilbilli keessan kun iyyee isin waamu yoo hattuun isin jalaa fuute yookaan yeroo haala isin ajajjan irraa akka isin waamu yoo gootan haala kamiin akka isin waamu kan barbaaddan saawundii ni filattu. Alarmi toonii ni filattu. Sound jechuun volume isaati. Volume hagamiin akka iyyee isin waamuu qabaatu. Kan biraa timer yeroo hagamiitiif akka iyyuu qabaatu. Yeroo isin paaswordiitti galchuu baattan yeroo hagamiitiif akka iyyuu qabaatu. Kabiruu pin code appilikeeshinuma kanaayyuu piniidhaan cufachuu qabaatu jechuudha. Maaliif namni appilikeeshinii kana seeneetiin seetaap isaa isin jala sirreessuu waan danda'uuf jechuudha. Mee amma bakka sound jedhu kana jala yoo seenne saawundii kun akkuma agartan saawundii guutuutti iddoo kana keessa saawundiin parsantii 100 galee jira jechuudha. Akka malee iyya waan ta'eef saawundii xiqqooshii akka fedha keessanitti 0 irra galchuu illee dandeessanii tokko irratti lama irratti haala kanaan itti bubbutaa itti fayyadamuu dandeessan. Akka malee iyyee akkasii yommuu barbaadan parsantii 15 irratti illee galfachuu dandeessu jechuudha. Inni lammataa bakka alarmitoon jedhu. Bakka alarmitoon jedhu kana keessatti alarmiiwwan iddoo kana alarmii 6tu jira. Alarmii 6 kana keessaa kan barbaadan on godhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf alarmii waan irratti on ta'ee jira. Alarmii 2 irratti illee galfachuu hin dandeenya. Mee haa filadhu. Haala kanaan iyyaa alarmii 2 jechuudha. Alarmii 3 haala kanaan iyyaa alarmii haala kanaan iyyaa jechuudha. Alarmii 4 alarmii 5 haala kanaan iyyaa alarmii haala kanaan iyyaa jechuudha. Haala kanaan iyyaa alarmii waaniin mi'aan ammaaf alarmii waanii irratti buta jechuudha. Maaliif baay'ee sagaleen isaa natti waan tolee jiruuf alarmii waanii gubbaa kaawwadhee on isa godheen biraa baha jechuudha. Bakka alarmii jedhu kana haala kanaan filachuu
kan dandeessan ta'uu isaati. Taayimar bakka jedhu kana seenaa. Taayimar jechuun sagaleen iyyuu kun yoo isin paaswordii ittiin galchin haga daqiiqaa meeqaa yookaan haga sekondii meeqaa akka iyyuu qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin sekondii 5 jettan sekondii 5 qofa iyyechuudha. Yoo isin sekondii dheerisitan haa isin asirratti fakkeenyaaf sekondii 5, sekondii 10, sekondii 15, sekondii 20, sekondii 30, sekondii 60. Yoo xiqqaate daqiiqaa tokkoof sana ol iyyuu qabaata. Maaliif haga san namichi illee arifatu kanarratti butadha. Kana seetingiin sirriin jechuudha. Sekondii 60 yookaan daqiiqaa tokko iyyuu qabaata. Kana olillee iyyisisuu hin dandeessu jechuudha. Mee dubattaa baanu taayimararraa erga dubatti baanee booda bakka piin jedhu kana seenna. Bakka piin jedhu kana keessatti piinii mataa keessanii galfachuu dandeessu. Kan appilikeeshinii kana ittiin unlock godhan. Mee nan galcha. An kan mataa kooteetan galcha. Isinillee yeroo kaan kan mataa keessanii galcha. Amma immoo akkan konfiirmi godhuuf na gaafate. Konfiirmi godha. Itti deebisee haala kana banama amma achi itti godheetan jira jechuudha. Mee amma dubattan keessaa baha yeroo banamu haala kamiin akka na seensisu laalla jechuudha. Anti safety yeroo banu haala kanaan ni dhufa jechuudha. Haala kanaan erga nuuf dhufee booda inni protect your mobile jechaa jira. Amma asirratti tokkoffaa kiisii keessan keessa kaayattanii yeroo deemtan akka yeroo namni kiisii keessaa isin fuudhe iyyuu barbaadan seetaappii tokkoffaa maal jedha? Proximity detection jedha. Proximity detection jechuun pookeetti yookaan boorsaa keessa keessanii yookaan kiisa keessa kaayattanii yeroo deemtan yeroo kiisa keessaa isin bahu alarmii cimaa dhageessisee isin waama jechuudha. Hattuu yeroo fuute yookaan isinuyyuu yeroo fuutan kiisi keessaa yeroo bakka sanii bahe hin jechuudha. Maali? Mee haala kamiin akka aktiiv goonu isin agarsiisa. Hin bantu bakka proximity jedhu kana. Sanaan booda bakka aktiiv jedhu kana aktiiv godhatu jechuudha. Akka kana aktiiv gootu jechuudha. Bakka kana aktiiv bakka jedhu ni tuttu. Bakka aktiiv jedhu kana erga tuttanii booda haala kanaan gadi lakkaa'uudhaan isinii fida. Haala kanaan amma alarmis activated jedha. Kunoo amma eeguu jammareedha. Amma kiisii keessa kaa'achuu dandeessan. Yoo kiisii keessa kaa'attan amma isin eegaa kiisii keessa yeroo bahe ni iyyaa jechuudha. Okay. Kan biroo motion detection bakka jedhu kanallee haa seennee isin argisiisu. Motion detection jechuun bakka isin fixed gootanii ol keessan irraa yookaan bakka chaarjara haa ta'u yookaan teebila gubbaarra yeroo isin ol keessan teebila sanirraa yeroo fuudhame ni iyyaa jechuudha. Iyyee alarmii duratti filannee isin waamaa jechuudha. Mee motion detection bakka jedhu kana pocket detection is already active dinaan jechaa jira. Amma kan pokkeetti san deactivated watti deebi'ee sanaan booda kana aktiiv godhuu qabaatan jechuudha. Yeroo tokkotti gaafa pocket detectionii gootan fixed place motion detection kun isinitti ta'u. Motion detection jechuun kiisha keessa kattanii deemtan sochii waan dhagaamuuf sochii saniif hin iyyu. Garuu motion detection sochiidhaaf iyya. Haala kana jechuudha. Bakka kana aktiiv godhachuu qabaatan motion detection jedhama jechuudha. Mee fakkeenyaaf ammoo aktiiv godhan jira. Mala inni ta'u ni ilaalla. Amma na sochoosaa amazing. Oh my God. Mee anammaa kanarraa fiinuu yoo fidan ta'uu didi. Isa sirrii yoo galchitti sun qabsiisee jechuudha. Amma mee isa sirriin galchaa. Wow, dhaabatee jira. Dhaabatee jira jechuudha.
inni itti aanu immoo bakka charger detection jedhu kanaadha. Charger detection jechuun yeroo charger irraa disconnected gootan akka iyyuu barbaadan bakka tana keessatti gochuu dandeessu. Mee yeroo bane active godhi jedha. Chargerin connected hin taane jedha. Charger connect gootanii active godhuu qabaattu jechuudha. Rakkoon qabu. Mee isa kana immoo anillee immoo charger connect godha. Charger akkattan connect godhu as laala isinis bakka amma nadiidesna kana hindiinne jechuudha. Amma active. Okay. Mee dubattan deebi'a. Charger kiyya. Akka carraa charger kiyya waan gubatee jiruuf naasarmoo dhaggeeffattoota keenya dhiifama guddaa sanaan godhaasanii jedha. Charger keessan kan natsaa yookaan fayyaa yoo ta'e inni hojjeta. Hand safe detection jechuun earphoneedha. Wanna akka earphonee yoo ittisuu qabu yookaan irraa buqqa'u akka iyyuu barbaadan bakka tana bakka wifi detection yoo wifi illee argisinii waama. Kan biroo immoo garbumaa tanarratti wanti jirtu maaltu jira? Battery full detection bakka jettu kanattirree kaachuu dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya otoo iddoo kana keessan ben barnoota baay'ee akkaan namatti tolu kana mi'iroo tokko summarize isin godha. Silkii keessan fudhattanii lafa keessanii yookaan kiisha keessa kaattanii yeroo dhumtan bakki isin godhuu qabaattan proximity detection bakka jedhu kana. Proximity detection bakka jedhu kana active erga godhattanii booda kiisha keessa kaattanii deemtu. Bakka kiisha kana keessaa yeroo luqqifamee ba'u jaalattanii jibbitanii silkiin ni iyyaa jechuudha. Kun mee ani mee active godhee kiisii kaadheen kiisii keessaa baasaa wanta uumamu ni ilaaltu. Haala kanaan active godheen jira. Amma immoo active godhe booda kiishaan kaadhe sakandii tokko booda immoo nan baafamu waan inni ta'u ni ilaaltu jechuudha. Amma kiishaa keessaa baasaan isaa waan inni ta'u ni ilaaltu. Dhaggeeffattoota keenya kun akka haala jabaatan iyyaa jira. Wow. Amazing. Mee paaswordiin taanee galchee yaala. Paaswordiin ji'a afurii alfii sadii waan ta'eef jira. Amma argadheen jira dhaabateetiin jira jechuudha. Haala kanaan isin waamaa baay'ee barbaachisaadha. Proximity detectionitti fayyadamaa jedha. Warroon haga ammaa chaanala miidiyaa jala dhugaa jedhamu subscribe goone mallattoo subscribe batanii gadi qabuudhaan notification asii all godhatanii barnoota yeroo fi turtiiwwan sa'aatii muraasa jidduutti isiniif galakkifnu barnoota waa'ee moobaayilaa afaan oromootiin tolchinee bareechinee isin barsiifnu kan akka isin jala hin dabarre isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa. Bye.